Tole ashamaat kafuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Leensaa Mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata Waaqayyoo guyyaa har'aa waan ajaa'ibaa tokko isinii qabannee dhufnee jirra. Hiriyoonni koo kunoo YouTube irratti na beekan mana koo dhufanii jiru. Gannat jedhamti. Dursa garuu like godhaa chaanala kanaaf haaraa warra subscribe gochuun gara keenyatti makamaa isiniin jenna. Garsaanitti sin dabarsame jedhaa jiru. Nagaa gaafadhaati. Maqaan koo Faantuu Dassaaleny jedhama. Bakki dhaloota koo baaqoo kana jiraatu biyya Saa'udii. Nagaan isinii haa ta'u. Hordoftoota chaanaalii Leensaa subscribe share gochuudhaan nu jajjabeessa. Nyaannas manni guutuu Gannatti obbeessista. Ashamaa daawwattoota Leensaa Mul'unaa faamilii maqaan koo Gannat jedhama. Jiraattuu magaalaa kanaati. Leensaa immoo YouTube irratti ishee beeka. Har'a kun qaama mana ishee dhufee baruufi. Ashamaa akkam jirtu Leensaa faamilii. Rakkoo qabu maluun kee beeksisiiti. Rakkoo tokko qabu namni raamu rakkoon hin jiru. Maqaa YouTube Leensaa Mul'unaa faamilii. dhiifama maqaa YouTube hin dagadde Leensaa Mul'unaa faamilii maqaa guddisummaan jedhamu jiraattuu magaalaa Soboodha. YouTube irratti Leensaa beeka har'ammoo mana ishee qaama darbeera. Kanaaf like share godhaa fi wal jajjabeessaa. Gana waan baay'ee wajjin haasofnaa. Dursa garuu deemnee walitti dhufna. Namoota dhagaa ulachi koo deemaa bana jira. inni masri bani keessaa didagdoo tole daawwattoota keenya deemnee dhufnee jirra. Kunoo akkuma argitan kana buna dhuguudhaaf hiriyoonni koo yookiin immoo goodaa irratti ganneen na argatudha gaafa tokko. Eessa kana guddee yaadadhu jechuudha gaafa sana na qabdee jechuudha. Goodaatti namni tokko sirti garuu nama sadii na qabe. Isin malee tokko gabaa malee abbuu maal jedhu achitti gabaa dhaqeetan sabboontu Leensaadhaan na beeksisuu. Achiin sabboontu Leensaadhaatti na qabdee jechuudha. Ishiinis beeluutiin galee naan jettee nama sadii na qabsiifama. Na qabaa jiru jechuudha. Daandii irratti na qabaa jiru. Seeratti na dhiyeessuudhaaf dhufanii jechuudha guyyaarra. Seeratti dhiyaachuudhaaf inni isiniin jedhaa kunoo akkuma argitan kana ganniitu na qabee gannii fi ishee obboleetti gidduutti garuu wal biraas naqanii boodigaardii ishiitiin. Kana fakkaataa daawwattoota keenya baay'ee tokko gammadeera dhugaa nama dhufa keessanii fi baay'ee gammadeera akka walitti akka YouTube irratti na argitanii fi akka irratti na ilaaltanii fi amma akkami tokko ati Dhugaa dubbachuun yoo ta'e yeroo YouTube irratti si ilaalu hamtuu wayinatti fakkaata. dhugaa Garuu qaama si keessa argu akkati gargaarteetti taatee akkati namatti si argee naraafuu jechuudha. anillee baay'ee YouTube keerree hin hordofu biyya Arabaatii galee baay'ee online seenee beeku. Ati yoomaan fi akka kanatti si argu nama baay'ee gogosii namaaf fakkeenya ta'u namoota biyya Arabaa jiraniif illee nama fakkeenya ta'u nama mana isaa seeraan jiraachifatee nama kabaja godhatee gibbii isaa keessatti kabajaan daa'ima isaa maatii isaa wajjiniin isa lammaaffaaf immoo nama qophaa'aa jirudha. Sarpiraayizii si eegalee baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee fakkeenya gaarii kan namaa taatudha. Qabdii eeggadallee wanti haasaa turte YouTube irratti. Waggaa amma kanaa ture abbaan manaa ishees nama amanamaadha. Nama Waaqayyoon sodaatudha.
mana kana fakkaatu ijaaree biiftulee seeraan qabee fi barsiisee mana bareedaa ijaaruu fi amma immoo argitanii kun carraa bareedaa immoo bichaa ilma garaa keessaas qabdee hunda waan hin argamnedha gammachuu guddaadha. Dhugaadhaan baay'ee gammadee jira karaa koo na baay'ee natti tola. Waaqayyoon nagaan isaa hiikuu Ameen. Namatti tola hedduu. Fakkeenya gaarii isiniif taate, fakkeenya gaarii nuuf taate, fakkeenya gaarii dubartoota biyya alaa jiraniif warra turree galee akka namaan hin goyoomsamne, akka iddoo hin taanetti hin kufu, akka dhiira hin taane harkatti hin kufu, namni namatti kolfu hundi fira ofii miti. Hubadhaa, sirriitti qabadhaa. Baay'een keenya Facebook irratti, TikTok irratti hin boonu. Otoo hin boo'in dura wanta nu boosisu sana ofirraa eegu. Kanaafiyyuu obboloonni biyya Arabaa jirtanis ta'e biyya guddatee jirtan, Itoophiyaa keessa jirtan, like share gochuu hin dagatiinaa, jajjabeessaa waliin taanee walaa jabeessuu jedha. Eegaan kokonumadha. Baadhaa. guddaa galatooma dhugaa jiraadha. Baabaan illee nu bukkee jiru kunoo iddoo irra seenne malee jechuudha. Ilma isaanii kana fakkaatu. Dhugaa uleen baay'ee tokko dhiyaatanii amala isaanii ta'anii. Ini kayak bayi muda kan, dari dorang. Ilma baay'ee amala qabu. Isaan immoo naaf kennanii jiru. Abbaan jajjabeessuu isaanii waan guddaa uumamaa gaarii biraa qabudha. Akka abbaan guddina isaan ilaala. Abbaan dhalachee kan ta'e hin beekan abbaa malee isaan hin beeku abbaa akka abbaa kiyyaatti jechuudha. Kana isaanis immoo akka immoo isaaniitti walolaan jaalatti kunoo isaan as jiru. Kana waan na eebbifamu Waaqayyo galataa fudhatu. Kanan isiniin jedhaa kunoo dhuguma. Warreen amala qabdanii nuyi chaanaala keenya faana deemtan fakkeenya narraa ta'uu dandeessu dhuguma. Isaanis immoo dhufanii dhugaa na ilaaluu isaaniitiif gammadeeraa. Baay'ee kun gammade dhugaa nan dhufannaatii jechuudha. Yeroo sana gabaa ba'uudha ka'ee deebi'ee jechuudha. Akkam gooddanii ba'u yeroo dhufanii ammoo waan danda'u nan simadha eeganii. Baay'ee buna immoo walumaan dhumna. Wanta isaa immoo jiraate isaan irraas immoo muuxannoo biyya Arabaa ogaa hundi keessan biyya Arabaa jirtu warri jirtan egaa buna dhumna kotta. Nakada sare magin ko jadi tapi kayaknya mana tidak kasar kasarnya Abshir. awal juga guyan jera Bahaya itu namanya. nyate wadah beef mau kaya gana rapat wadah pandemu mangka aja kes ada kalau di kes negara itu deh Bapak itu kuat.
Kota ijoollee buna dhugaa isiniin jenna. Waan haasa'u immoo dhugaa sa'uneerra. Waan haasa'u dhugaa sa'unee fi zimmi jennee egaa kota dhugaa bunaaf nagaa dhabiina. Bunaaf nagaa dhabiina. Gabbaduu sabboontoota Oromoo egaa nu irraanfatinaa qaba. Shan kudhan waliin kaa addunyaa kana guddina poolitiikii keessanii guddina keessa. Baatti waan ta'eef yoo ta'e ani immoo gaafa isheen deessu viidiyoo fidadhee kaameraa fidadhee mul'achuu Adaraa kanarraa sana garuu dursitanii qaqqabuu qabdu. Ana dura achi ga'a. Ati yooma xinna sitti ulfaatu miskool godhi malee rakkoon jiru. Waan isin gammachiisu hundumaa gammachiisu. Waan fideedha. Hunda danda'a waaqayyo. Ani waan hundumaa keessaa waan ani waaqayyoon kana beeffadhu. Cinqatii mana arabaa sana keessaa na baasee sana. Baay'ee Saawwatiin garuu akkamii? wal isaa waliin. Yaadii gaaf tokko gaafatti qomoo fayyaa duudhaa watan keessaa lafa dhalteeru. Garaatti baay'ee akka mana harkiyyaatti jiraatu. Waan? Dubaan beeruuti kan isin qalee argina. Beeruun sharrabsee baay'ee warra achi keessa jirtan dhiifa manaa godha. Warra isin tollee jiru jechuudha. Ani amaan jedhu garuu waaqa afaa galatu garuu biyyuma sana nagaa qabu sammuun keenya dhiibbe. Yoo ammoo qabaattis biyya arabaatti nagaa qabu. Wanta akka biyya ofii ammaa janaatti fataatti barbaadde baatee yoo barbaadde galtee Maaf kana uffattaa maaf sana ta'edha maaf baatee maaf galu jiru kun. maatii battaa maaf isa. Miilli yana qabaatu soota. Iddoo deesse deemte. Kan jedhan jiru Saudi Islam karaa. Saawwatiin baay'ee Hello. ani mana araba yammaa godhan dirqama jedhame. Egaa daawwattoota keenya buna sunneerraa ammas ni cha'u jedhaaniini hin cufna. Badina. Ergaa dabarsitanii biyyoo jiraates dabarsaanii maal jettuun waan jetta yoo qabaattan ergaa keessa dabarfachuu ani waan jechuu barbaadu warroonni biyya alaa jirtanii gara biyya keessanitti galaa hojii mana keessanii godhadhaa gaa'ela godhadhaa mucaa godhadhaa wanta nuti yeroo isaatti bareedaa isinii jirra. Isin hundi jedhamuu laaltu moo yoo akkam? Abdee sirriitti Moo darbeera. lakki dabarre kana fejjechaa. Bisiyaa kan darbe mucaasaa wajjin walumatti eebbisnaa kan immoo abdiidhaan sanani. Abdii deeggarra waan kaameraamaanii nama jira yaadee Ani immoo waan isiniin jechuu barbaadu. Obboleettan kiyya biyya arabaa jirtan biyyoota kiyya. Dhugaan isiniin jedha. Miilli nayyuu yoo qabaattan birriin dhuma nootu. Umuriin garuu dhaabattee nama eegdu. Keessumaa umuriin dubartii daangaa qaba. Kanaaf iyyuu birrii adii otoo hin taane galtanii maatii keessanis agartanii mana godhattanii isa dadhabdanitti isa amaatanii sanatti isatti hirriba dhabdan sanatti galtanii akka boqottan akkuma koo akka mana godhattan akka gaa'ela godhattan akka daa'ima godhattan hawwii koo isa kana isinii dabarsaa waaqayyoonni waaqaan lafa dhume nagaan biyya keessanitti isin hambisuu jedha. Booda tokko biyya Saawudii Arabiyaa jirtan keessumaa. Kana egaa galatamaa baay'ee Saawudii. wanti isaanii biyya namatti hafanii fi maatii isaanii gargaaruu yookiin jaalallee isaanii sooromuu birriin irraa nyaatamu waan baay'ee dhabuu Waa baay'ee jira mana. maatiin illee haa nyaatu rakkoon qabu. Naannoo keessatti
Garuu jaalalleedhaan yeroo tokko nyaatamanii ijoollee baay'ee dhufee natti karaa keessa karaa immoo jechuudha. Garuu gadi baasuu waan namaa keessa galuu barbaadu tokko malee. Leensaa waan akkasii nama mudatee kuma 40 nyaatame kuma 100 nyaatame kuma mana nyaatame gadi baasee suuraa isaa hojjennaa maxxansi warri jedhamu guutan. Garuu maaliif biyya keessa waan hin jiruuf waan namaa keessa hin galin kannaan ijoolleen jedhanii na gorsan Bukan tidak warna wajah sudah tinggi na kursi. Kanaaf calli sana deh ijoollee karaa keessa baay'ee isaanii dhufanii akkasitti nyaata meeleensa irri dhimboo nagaddisiisu jechuudha. Yeroo durii isaanii dhiironni asii kan gaatanii bilookii godhu. Isaanii akkasitti umurii isaanii itti deemuu danda'a. Gowwoomfamee naannoo keessaa qabadha. Akkuma isheen nama miti dhufti dhumti. Fayyaatiin nagaadha. Sammuu nagaadhaan kennuutti dhugaadha. Wanti nagaa caalu. Nagaatti turaa. Turtii gaarii baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabajna asirratti illee akka nu argitan ijaan akka nu agartan argina. Asirratti sheer gochuun agarsiina. Sheerii godhaa laayii godhaa. Warroonni biyya alaa jirtan gaafa dhuftan akkuma keenya kottaa keessaa barraa dubbisaanii baay'ee jaalatu gaariidha. Amala qabdii. Sinii jennaa nagaan tura. Ciao nagaatti turaa. Sinii jennaa nagaatti tura.